Waaqayyoo siroo uumamaa boqonnaa 2 lakkoofsa 18 irratti dhaqxanii gaafa dubbistanii kan akka isaatti gargaartu isaafan hojjedha erga jedhee booda bineensa hojjeteetti fide, jaldeessatti hojjeteetti fide, qeerransa hojjeteetti fide. Isa hundumaaf maqaa moggaasee booda irratti maal jedha? Namichi ammayyuu kan isaaf taatu hin argannedha. Kanaaf namichi akka rafee wallaalu godhee Waaqayyo cinaacha isaa keessa baasee gaafa fuudhee fiduuf amma reefu ta'e ishiin kun namatti argamte maqaan ishee namee jedhama. Isheen kun kan kooti jedhee fudhate. Filannoo baduudha yeroo baay'ee. Ammas irratti kutaa kana keessatti simboon nama irra hin darbaadha. Miidhaginni hin darba. Hin darba miidhaginni. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan hin darba. Wanti baay'een darbee argineerra. Wanti baay'een darbee hin darba wanti baay'een. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan hin darba. Amma namoonni baay'een nama tokko yoo argan turanii turtii baay'ee yommuu argan isa boosaa miti jedhu. Maaliif? Namni suni jijjiiramee argu waan ta'eef. Simboon namarra hin darbiti. Rifeensi mataas amma barbaadu goofaree akkasii jetti ishiin illee shurrubbaa akkasii jedha inni illee hin darba. Amma fakkeenyaaf iddoo dhooqaa kana jechuudha. Rifeensi koo dur iddoo kana jira. Amma baay'ee deemeera. Yoo xiqqaate meetira sonirra kaa'ee ilaalee seentimeetira 2 deemeera. Galanni fulfin duubatti deemeera jechuudha. Dur iddoo dhooqaa kana jira jechuudha. Yesuusiidhaaf galanni. Hin darba wanti martuuyyuu. Wanti waan darburratti filannoon waan darburratti ta'uu qaba. Simboo barbaadda yoo ta'e simboon hin darba. Miidhagina barbaadda yoo ta'e miidhagina hin darba. Barumsoota koosa kanaan duraa keessatti wanta baay'ee dubbadheen jira. Qabaa ganna dhiisaa fuudhu malee. Mucayyoo kana fuudhu malee qabaa ganna dhiisaa laakki jenne laakki hin ta'uufi hin fuudhe. Gaafa gaanitti osoo qoraan falattu munni lafa utaalee ija takka. Ciao. Bal'aa wajjin hin jiraadhu. Jalqaba maal fuudheen? Ija fuudhe. Ishii miti ija fuudhe. Ija fuudhe jalqaba. Ijarra jira waan ta'eef iji gaafa baddu maal ta'e? Jaalalli sunis hin bade. Haala irratti ta'uu hin qabu. Filannoon keenya haala irratti ta'uu hin qabu. Qabeenya qabaateedhaaf miti kan filatamu. Paastarii yookaan immoo wangeelaayii yookaan immoo raajii waan ta'eef miti kan filatamu akka mana keenyattis yoo dubbanne. Kan filatamu Waaqayyoon sodaatu. Nama Waaqayyoon sodaatu. Waan barbaade haa ta'u Waaqayyoon kan sodaatu. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Namni Waaqayyoon sodaatu shaakaa toolaa baay'ee hin barbaadama. Ameen. Nama Waaqayyoon sodaatu barbaadama. Namni Waaqayyoon sodaatu hin barbaadama. Simboon nama irra hin darbartii miidhaginnis nama hin goyoomsiti. Nama goyoomsiti. Abeet goyooma. Nama baay'eetu hin goyooma miidhagina. Baay'eetu hin goyooma miidhagina. Waan darburratti hin ta'in. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan. Hin darba. Beetaaloodhaa baala. Hin darba. Baay'ee namatti tolti. Ababaa qabdi. Ababaa qabdi baay'ee namatti tolti. Kan mudhiin akkasii, kan maaluun akkasii jedha namoonni tokko tokko. Filannoo isaanii badu amma namoonni baay'ee. Mudhiin maaloo sunillee gaafa dhufte ji'a 3 booda garaan guddachaa gaafa dhufu sheeppiin suni martii yookaan immoo qirtsiin suni martiin bada. Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Amma abaaboon amma asirra jiru kuni amma yeroon kun yeroo habaabooti. Baay'ee miidhaga. Yeroon kun yeroo maaliiti? Yeroo habaabooti waan ta'eef baay'ee miidhaga. Yeroon kun yeroo habaabooti. Habaaboo kana booda garuu Yesuus Kiristoosiidhaaf galanni guddaan haa ta'u yeroo ija godhachuuti. Agartanii ija isaa?
Dur kunis akkuma kana habaaboo qaba ture. Habaaboo qaba ture. Habaaboo qaba ture. Habaaboo qaba akkuma kanaa jechuudha. Habaaboo qaba ture. Habaaboo kana gaafa harcaasu maal godhachuufi? Ija godhachuufi. Ija godhachuuf habaaboon kun kan irraa harca'e. Akka habaabee kanatti nafu. Yoo akkuma kanatti kan turu ta'e, akkuma kanatti akkuma habaabee kan turu ta'e ija dhabeessa yookaan firee dhabeessa ta'ee hafa arge. Habaaboo duwwan faayidaan qabu. Erga habaabee booda akka amma gaafa habaaboodha. Kan isheen qajeeltee dhaabatta gartanii amma ture. Amma kun amma inni kun immoo iyyuu asirraa habaaboon hin jiru. Habaaboon irra hin jiru. Mataan isaa gadi garagaleera. Ija godhateera. Firee irra jirutti lufaatee waan ta'eef gadi garagaleera. Isheen kun garuu qaxxatti dhaabattee jirti. Habaaboo duwwaa waan taateef fireen keessa waan hin jirreef. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Kanaaf jalqaba gaafa wal jaalattan simmar lamaan keessan akka habaaboo bareeduu dandeessu. Habaaboo maan hafuun immoo faayidaan qabu. Ija godhachuutu barbaachisa. Yeroo sanatti miidhaginni hundumtuu hin darba. Wanti hundumtuu iddoo isaa gadhiisa. Jettee gaafa san isheen kan biraa ilaaluu hin qabdu, innis kan biraa ilaaluu hin qabu. Yeroo maaliiti? Yeroo ija godhatanidha. Yeroo itti dagaaganidha. Yeroo itti bal'atanidha. Kanaaf ammas waa'ee isa kanaa kanaanii miti. Kun amma jidduu keessa waan natti dhufeefan dubbadhe. Waa'ee isa kanaa waanan jedhu waan biraan qaba. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Namarra darbiti miidhaginnis nama goyoomsitiidha. Akka habaaboo kanaa jechuudha. Beeta amma namatti tola. Habaaboodha. Habaaboon erga gaafarraa dhumate immoo firee godhataa jechuudha. Haga habaaboo sasinitti hin bareedu amma. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Dubartii Waaqayyoon sodaatu yookaan dhiira Waaqayyoon sodaatu eenyutu argachuu danda'a? Eenyutu argachuu danda'a? Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Eenyutu argachuu danda'a? Kanaaf yeroo filannu habaaboo laallee filachuu hin qabnu. Waan boru harca'u. Miidhagummaan habaaboodha. Simboon habaaboodha. Hin harcaati. Hin harcaati. Habaaboo booda garuu fireetu dhufa. Fireen immoo waan badu miti. Hin fayyada. Irraa yoo guurte hin fayyada. Deebitees hin facaafta hin biqila. Baay'ee namatti tolti urgaan waa'ee tana waan tana baay'ee namatti tolti urgoofti. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Filannoon keenya habaaboo irratti ta'uu hin qabu. Maalan jedhee habaaboo irratti ta'uu hin qabu. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Habaaboodha ta'u waan taateef hin harcaati. Miidhagummaan habaaboodha. Har'a quba 5 qabdu taati. Gaaf tokko garuu osoo ittoo si hojjettuudhaaf shunkurtii murtuu albeen bira dabartee quba tokkicharra dabarsuu dandeessi. Gaafa san quba meeqa ta'a? 4 ta'a. Qomaaxaa jechuu ni dandeessa.
naafa jechuu ni dandeessa? Hin danda'amu, hin qabdi. Garuu Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen ameen. Inni osoo hojjetu osoo haamuu ta'uu danda'a, osoo maashina adda addaa irra hojjetu ta'uu danda'a, harka isaa dhabuu danda'a. Jalqaba harka isaa jaalattee dhuftee jirta yoo ta'e gaafa harki isaa muramu hin deemta. Jalqaba luka isaa lama waan qabuuf itti heerumtee yoo ta'e yookaan immoo jaalattee yoo ta'e gaafa miilli isaa tokko dhabame gattee biraa deemta jechuudha. Yookaan miilli isheedhaa tokko yoo dhabame gattee miidhagummaan habaaboodha hin harcaatii isiniin jechaadha. Habaaboodha hin harcaatii miidhagummaan yaa saba. Hin harcaatii. Waan harcaatuun filatinaa daraa keessan. Waan harcaatu maal hin godhina? Hin filatinaa. Waan harcaatuun filatinaa. Hallelujah. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Ameen. Filannoo yeroo filannooti. Waa'ee filannooti kan dubbachaa jiru. Jalqaba waa'ee filannoo. Waa'ee filannoo. Amala maalii ta'uu qaba? Kiristaanaa. Waaqayyoon kan sodaatu. Taanaan gaa'e bakka uumaan barbaachisu inni bira. Namni waaqayyoon sodaatu hin eebbifama. Jedha Macaafni Qulqulluun. Namni waaqayyoon sodaatu akka kanatti hin eebbifama. Hin eebbifama namni waaqayyoon sodaatu. Waa barbaade hundumaan ni eebbifama. Balbala itti cufame hundumaa irraa bana Waaqayyo. Waaqayyoon nama sodaatu barbaadi malee ulaagaa adda addaa keessa taanan ulaagaan ati keessa gaaf tokko si gatee deema. Simboo yoo ta'e, miidhagummaa yoo ta'e, qabeenya yoo ta'e. Haadha manaa Iyoob ilaalaa. Haati manaa Iyoob macaafa Iyoob keessa seentanii haadha manaa Iyoob gaafa laaltanii gaafa Iyoob wanti akka habaaboo kun Iyoobiin gatee gaafa deemu. Wanti amma mul'atu kun hundisaa Iyoobiin gatee gaafa deemu. Iyoob ijoollee qaba ture takka jedhee kan lakkaa'u 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 durba 3 fi dhiira 7 ijoollee qaba. Qabeenyi isaa danuudha. Baay'eedha jechuudha qabeenyi. Hojjettoonni isaa danuudha. Baay'ee hojjettoota baay'ee qaba. Inni kun garuu hundi isaa gaaf tokko gaafa dhumu Iyoob kophaa isaatti hafe. Ammas ofii isaatii fayyaatti osoo jiru eenyummaan isaa yookaan immoo qaamni isaa kun ciccite. Qeessa kana dhabe waan ittiin of hooqu. Waan ittiin of hooqu dhabee waan ittiin of hooqan. Yesuus Kiristoosidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Baarcii yookaan immoo dhagaa qara qabu of hooqutti ka'e. Wayiin of hooqutti ka'e yeellammaa hin jiru qeessitti naqatu. Hamma kanatti ciccite. Hin ajaa'ibe. Nama duratti hin tuffatame, hin jibbame. Hunduu isa dhiisee deeme. Haati manaa qofti hafte. Haati manaa akkas jettee. Dhagni keeyyuu si gatee deemeera. Hamma yoomitti Waaqayyoon kana waaqessita? Hamma yoomitti Waaqayyoon kana sodaatta? Waaqayyoo kana arrabsiitii du'eetti. Dubartiin nana ati dubartii gowwaadha. Waaqayyo irraa waan gaarii akkuma fudhanne isa kanas immoo maal goona? Hin fudhanne. Jedhee Waaqayyoon sodaate namni. Arrabsuu sodaate. Arrabsi gaafa jettu naati manasa arrabsuu sodaate. Namni Waaqayyoon sodaatu ni eebbifama. Iyoob dachaa eebbifame. Wanti akka habaaboo Iyoobiin gattee deemteerti. Si gatee deema obboleessa ko. Habaaboon ammati ilaaltee filattu si gatee deemuu danda'a. Si dhiisee deema. Ani amma miidhagaa waan ta'eef miidhagduu akka kootan barbaada. Ani amma miidhagduu waan ta'eef miidhagaa akka kootan barbaada.
Kan kee sin darba kan isaa sin darba. ሁለታችሁም ያልፍ። Nama goyoomsa. Nama goy. Waan gosi goyoomsu faanaan fiigin. Abeet namatti tola. Yesuusidhaaf galanni guddaan haa ta'u. Qabxii lammaffaa laalle. Sadaffaa.